Yoo yaa akkam jirtanii hordoftoota YouTube kiyyaa gaaffii nama takkaan na gaafate maarshiin duddubbeen akkamitti seenaa kanaan jedhee fi yeroo hundumaayyuu maarshii yeroo akkaataa lamaan seenuu danda'ama. Tokko asirra gadi qabnee gadi dhiibuudhaan karaa aarriin kun jirutti geessinaa jechuudha. Kaan immoo makiinaan takka takka immoo akkana ol bakka kanatti waa qabaa akkana ol saabdeetiyyuu ammas akkas gootee jechuudha. Tokko kan ol saabamutu jira, tokko ammoo kan akkana gadi godhamutu jira jechuudha. Konkolaataa kanaa yeroo isinitti agarsiise aarriin kun bakka kana jirti. Kanaafiyyuu konkolaataa kana akkamiin godhaa gadi dhiibeetiin karaa bitaatti ofitti dhiibee achi booddee fuuldureetti akkas godhaa jechuudha. Duddubbee galee jira amma. Maaliifi kana murteessaa jechuudha. Konkolaataan takka takka immoo aarriin kun asiin jira jechuudha. So gaafa sana immoo sanas akkasuma goone achi dhiibnee karaa kanatti dhiibnaa jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo hundumaa isii kana ilaallaa lakkoofsota asirra jiran ni ilaallaa. Kunoo yoo osoo gadi hin dhiibin akkasi galchine maarshii tokko, maarshii lama, maarshii sadii yoo daarektii goone, maarshii afur, maarshii shan akkasi galaa akkasitti lakkaa'aa deemaa jechuudha. Kanaafiyyuu maarshiin duddubbeen akkasi gadi dhiibnee akkas galchinaa jechuudha. Haala kanaan galaa. Galatooma guyyaa gaarii qabaadhaa. YouTube channel kiyya subscribe godhaa.